Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii hayee baga jiraatanii rabbiin sa'a kanaan isin ga'e jecha. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin immoo akkamitti viidiyoo like videos kan imo fuula imo keenya irra deddeebi'anu cinqu like videos isa jedhu beeksisa sana akkamitti akka ofirraa hide yookiin itti ba'e yookiin guutumaan guutuutti remove gootanii ofirraa itti balleessuu dandeettan isinitti kan argisiisu ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma isin argisiisu yeroo imo keessan irra galtan fakkeenyaaf inni kun viidiyoodha jechuudha. Bakka kanarratti like videos kana ofirraa balleessuudhaaf akkamitti akka karaa gabaabaan akka ofirraa itti remove yookiin itti balleessuu dandeettan kan isinitti argisiisu ta'a. Hamma xumura barnoota keenyaatti akka nu faana turtan isin gaafanna jechuudha. Akkasuma chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasuma viidiyoo keenyas like gochuudhaan akka nu gargaartan isin beeksisna jechuudha. Hayee gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu immoo ani amma fakkeenyaaf imo lama fayyadama lamaan ani fayyadamu kanarrattu like video san beeksisa san qaba jechuudha. Beeksisni sun yeroo garaagaraatti deebiin rakkisa. Fakkeenyaaf mee anama kan koo kanarraa balleessee isin argisiisu isin nu faana buutu jechuudha. Duraan dursa wanti gochuu qabdan hordoftoota keenya bakka tuqaa sadan keessan kanarratti kilik gootanii erga cuqaasanii fuula kana qabatee isin dhufa iddoo as setting tanarra cuqaastu jechuudha. Iddoo setting tanarratti erga cuqaastan as iddoo gidduurratti function tanarratti click gootu. Amma erga cuqaasanii like videos jira kinu ni argitu miti. Isa kana mallattoo on tana cuftuu tana off gochuu qofaa jechuudha. Isii on turte sana off gootanii cuftu jechuudha. Mee amma duubatti suuta baakennee deebinee like videoon sun akka beeksisni sun jiru check goona jechuudha. Kino akkuma isin argitan ka dura bakka kana ture sun hin jiru jechuudha. Like videoon sun hin jiru guutuutti remove ta'eera jechuudha. Amma imo kan koo imo beektaa tanarraa balleesseera jechuudha. Amma imo isa kanarratti hafe isa kanas haaluma saniin irraa balleessina jechuudha. Isa kanas akkuma isa jalqabaa sanatti iddoo tuqaa sadan kanarratti erga cuqaasanii kallattiidhaan amma check godhaa bakka kana kino like videos kan amma ni jira. Jiraachuu isaa erga check goonee mirkaneessine tuqaa sadan kanarra cuqaasnaa jechuudha. Erga si'aas iddoo setting tanarratti click goona. Erga click goone immoo iddoo function tanarratti yeroo takkaaf ni cuqaasnaa. Amma bakka kanarratti imoon beektan sun like videos kana qofa qaba jechuudha. As iddoo mallattoo cuftuu fi bantuu tanarratti like videos qofa qaba. Kun immoo imoon kun wubsi online nama akkasuma liivii deemu kan liivii isin cinqusanii sifirraa cufuudhaaf bakka kanarratti dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf nama liiviidhaan isin cinqus akkasuma chat roomiidhaan isin cinqus ifirraa hunda isaa iddoo tokkotti beeksisa imo irratti isin cinqan hunda ofirraatti cufuu dandeessu jechuudha. Mallattoolee kanneen akka jiruun hide gootu. Yookiin haala kanaan cuftu jechuudha. Erga cuftanii baakettanii baatan. Amma yeroo baak jennee baanutti like videoon dura ture suni akka ni jiramoo hin jiru isaa check goona jechuudha. Amma kinoo akkuma isin argitan hin jiru jechuudha. Amma yoo gara kallattii kanaan deebitanii livein imo sunis hin jiru jechuudha. Imo live ture sun namni imo irratti live godhu sun kan liveidhaan nu cinqu yeroo garaagaraatti beeksisni namni imo yeroo live seenu amma beeksisni tokko kan nama live seenus ta'e kan like video ijaaf hin tolle isinitti mul'isanii fi beeksisota garaagaraa hunda ofirraa cuftanii jirtu jechuudha. Beeksisota imo irratti isinitti dhufan kanas akka ofirraa itti cufuu dandeessan yookiin guruu dandeessan barsiisnee turre barnoota bifa barruutiin websaayitii Oromiyaa Samsang irratti dhiyeenya kan isin barsiisne irratti akka baratan abdii qabna. Barnoota keenya kan har'aaf qabannee isin dhiyaanne kan ammaan hordofaa turtan jechuudha. Akka waa hedduurraa baratan abdii qabna. Marree hordoftoota keenya viidiyoo keenya please baay'een keessan daawwattaniitu baatu. Like gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbatan isin gaafanna jechuudha. Like gochuun homa waa tokko waan isinirraa hir'isuun qabu. Like gochuudhaan please viidiyoo keenya akka like gootan isin gaafanna. Barnoota keenya birootiin ammoo hamma walitti deebinutti har'aaf nagaatti isin jenneerra nagaan nuuf tura.